fune daawwattoota minni plus kun qophii roga dubbii roga qabdi yaada gaafii qeeqaaf komii keessan qaama dhimma laallatu waliin maranne deebisni simbiraan keenya qophii keenya irraa keessatti yeroo ammaa kun yeroo dhaabbilee barnoota olaanoo adda addaa barattoota waggoota dheeraaf barsiisaa turan itti eebbisanidha. Barattoonni eebbifaman kuni egereen isaanii ammarraa kaasee maal ta'a kan jedhu gaaffiidha. Carraan jiru maali? Rakkooleen jiran maali? Akkamitti immoo keessa darbuun danda'ama kan jedhu irratti warra kana irratti barnootaanis baratanii hojii mataa isaanii uummatanii milkaa'an muuxannoo qaban irraa akka isiniif qoodan as istuudiyoo keenyatti affeerree jirra. Turmaanni keessan AMN Plus waliin haa ta'u. Keessummoonni keenya har'a istuudiyoo keenyatti affeerrannee waliin marii taasisnu Dr. Amanuel Lammaa Medical Doctoridha. Hundeessaa fi hoogganaa Anaanika Medical Center dhaabbata. Anaanika Medical Center jedhu maal jechuudha mee? Tan jechuun akkuma qaanii ibsitti anaan jedhee rakkoolee fayyaa keessa jiran kanneen haala garaagaraatiin dhaabbatoolee fayyaa irratti ingidihi tajaajila fayyaa manatti jalqabe haga Medical Centeritti haga hospitaala ka guddateedha. Waggaalee sadiin kanneen keessatti hojii baay'ee hojjanneerra. Maqaan kabee anaan kan jedhu kanaan. Hundeessanis hoogganaanis ogummaanis kanatti hojjettanidha jechuudha. Tole ulfaadha. Cina kiyyatti kan argamanii Jaalataa Mulaatu hundeessaa fi hojii gaggeessaa yookaan hoogganaa dhaabbata Nice Innovation Incubation Center maal afaan Ingiliziitti ta'e akka jirutti maal jechuudha? Dhaabbanni keenya waggaa 7ffaa isaatti erga hundaa'eeti. Yommuu hundeessine magaalaa Naqamtee keessatti kan nuti hundeessine jechuun Nice jedhu iyyuu Naqamti Innovation and Center of Excellence jechuudha ture. Magaalaa Naqamtee keessatti Naqamtee keessatti erga hundoofne booda rakkoo teekinooloojii naannoo godina sana keessatti argaman barattoota teekinooloojii baratan naannaa sanaadhaan furuudhaaf kan hundaa'ee ture. Bakka sanatti hojii baay'ee hojjechuudhaan waajjira ministeera innoveeshinii waliin hojii bal'aa hojjechuudhaan yeroo ammaa kana Naayisiin akka biyyaatti magaalota 18 keessatti kan socho'u erga akka federaalaatti hundoofne booddee garuu Naayisiin kun Naayisii Ingiliffaa ta'etu Nice Innovation Incubation Center jennee abbootii kalaqa teekinooloojii qaban ijoollee yuunivarsiitii keessaatti eebbifamanii keessumaa immoo gosa barnoota teekinooloojiidhaan ba'anii fi yaada teekinooloojii biizinesii haaraa qaban inkubeet gooneetu abbootii qabeenya access to finance uumnaa jechaadha. Inkubeet jechuun jechi incubation jedhu kun biyya keenyatti related jechi iskana duukaa deemuu danda'u inkubeetara beektootee kan hanqaaquu ittiin indaaqqoo ittiin yaasanii hanqaaquu indaaqqoon buuste sana akka haadhaatti ta'ee kunuunsee artifishaaliidhaan lubbuu itti horee lafarra akka inni deemu kan taasisudha jechuudha. Incubation kunis yaada abbootiin kalaqa teekinooloojii generate godhan sana akka isaaniitti kunuunsuudhaan yaada sanaaf wanta barbaachisu mara qopheessuudhaan lafa bu'ee hojiitti akka geeddaramu kan taasisu jechuudha. Egaan keessummoota keenya bal'inaan booda mari'annaa afeerraa keenya kabajanii istuudiyoo keenyatti argamtanii anaa dhufuu isiniin jedha. Galatooma. Eebbifamtanii carraan eeggachaa turtan maali? Inni eebbifamu maaltu namatti dhaga'amu? Kallattumaan hojii mootummaa qacaramuu carraa hojii argachuu kun maal ture? Maaliif barattoonni amma yeroo ammaa kan eebbifaman maal taana kan jedhu yaaddoo qabu waan ta'eef? Eebba booda akkuma beekamutti gara hojii barbaaduutti galla. Duraan mootummaatu ramadaa ture. Ispeeshaalii yeroo keenya irratti garuu ofumaa hojii barbaannee galla. Hojii yoo barbaadu akkamii rakkoolee fayyaa keessatti jiran hin beekama akka biyyaatti jechuudha. Fayyaan already lubbuu namaa wajjin akka wal qabatudha. Attentionii guddaa barbaada.
garuu attenshiniin biyya kana keessa itti kennamu xiqqoo sadarkaan isaa xiqqoo gadi aanaadha. Kanaafuu asirratti hojii barbaadanuu qaxaramanii hojjechuu qofa otoo hin taane yeroo ani eebbifame san COVID-19 dhufee ture. Kanaafuu namoonni gara alaa ba'anii hospitaala deemanii yaalamuun isaanii xiqqoo rakkisaa ture. Kanaafuu tajaajila mana amantii goone namoonni dooktara bira deemanii yaalamuu qofa otoo hin taane dooktarri mana deemee meeshaalee fayyaa tokko tokko achumatti kiraanis ta'u bittaanis ta'u achuma geessee manatti haala barbaachisaadhaan maaliif tajaajila fayyaa kana hin kennu kan jedhuun kaane jechuudha. Maayyuu meedisiiniin waggoota dheeraa irratti xiyyeeffatamee baratamaa barattoota ciccimootu gala baanaan mootummaan na fudhata achiin galee deema kan jedhu duruma yaadni akkasiin jiru moo lakkii ofuma kootiin hojjedha kan jedhutu yaadni ture. Baakgiraawundiin namaallee xiqqoo murteessaa natti fakkaata. Ani maatii keenya keessa second generationidha fayyaa kana keessa abbaan kiyya Lammaa Jambaree Goobanaa jedhama. Innis ogeessa fayyaa ture. Kiliinikoota faarmaasii hojii ofii hojjeta. Garuu immoo isallee cinaatti qabne tireeningoota tokko tokko ispeeshaalii Shaggar Entrepreneurs Association treeningii entrepreneurship kenna. Asirratti namoonni akka mootummaallee akka uummatas bardanii ta'uu qofa odoo hin taane hojii barbaadu irraa darbanii gara carraa uumuutti hojii ofumaa oomishanii gara waan haarawaa fidanii hojii uumuutti akka galu treeningii guddaa kennanii. Duruma maatiin waan ogummaa fayyaatiin hojjechaa dhufanii fi anillee gaafan ba'ee hojii biraa kanarratti ofii kootiif hojjechuu danda'a kan jedhu sammuu keessa ture waan ta'eef baananis carraa argametti fayyadamanii deemutu ture. Asii gara jaallataatti deebi'uudhaaniin maaliin barattanii akkamitti eebbifamtanii carraan ture yaadduun ture jira yeroo sana moo kan mootummaa qacaramta? Ijoollummaa umukoodhaati waa kan walitti suphuu kanarratti waa tuttuquu kanarratti baay'ee nan harkifaman ture gatii ta'ee fi kallattiidhaan ani kutaa 12ffaa gaafan xumuru yuunivarsiitii Gondar Heelziidhaan kan carraan nagahee deeme kan baay'ee na ajaa'ibu yommuu sanaan Heelzii barachuufis magaalaan Gondar jedhamus akka yeroo beekun ture gaafa nagahuun bare. So kana murteeffadhe deemuu dhiisu ture maaliifi paashiniin koos fedhiin koos barnoota kana barachuu hin turre. So kallattiidhaan namoota gaafa mariisisu achi geessee geeddarachuu dandeessaa namoota duukaa mari'atte kan jedhuuni magaalaa Gondariin gaafa gahu yuunivarsiitii Gondariin namoota gara Heelziitti geeddarachuu barbaadan duukaa kominikeet gochuudhaan gosa barnoota meekaanikaal injiinaringiidhaan eebbifame. Yeroo sanamma fayyaan baay'ee filatamaadha. Baay'ees namni hojii argata. Yeroo baay'inaan immoo ijoolleen injiinaringiin eebbifamu keessa immoo meekaanikaalii kana badaa hojiin argamu yaaddoo jedhu fa'aa odeeffamaa ture kun xiqqoo dhiibbaan finne. Eeyyeno xiqqoo anarratti influensii uumeera jedhee kana yaadu maatii keenya keessatti ani mucaa torbaffaadhaan innaa ekspiriyaansii ijoollee ja'an qaba. Namoonni na dura jiran ja'an isaanii kun abbaan koo nama barnootatti amanu gatii ta'ee fi ofiisaa qonnaan bulaadha. Garuu ijoollee isaa baay'ee barsiisa. Ijoollee hangafoota ja'a gatiin qabuu fi qacaramuun jireenya akkamii akka qabu nan ilaalan ture isaan irraati. So hawwii baratanii yuunivarsiitiidhaa ba'anii hojiitti qacaramanii kan jiranidha hangafoonni kun hundum isaanii. Sana gatiin ilaaluu fi yeroo baay'ee qacaramuudhaaf hawwiisaa qabaachaa hin turre. Kallattiidhaan makaanikaala barachuus kan hin barbaade kanaaf dhaabbata mataa koo hojii mataa koo hojjechuu gatiin hawwuu fi nan hojjedheeris kan yaadu immoo gosa barnoota kanaa yoon baradhe gatii yaaduu fi yuunivarsiitii gaafan galuu kaasee haga gaafan ba'utti nan qacarama jedhee yaadeen beeku. Achumattis yeroo barnoota meekaanikaal injiinaringii barachaa turamettis alatti maalaan hojjedha kan jedhu yaaduma sana gabbifachaa dhufame jechuudha. Dhaabbata nama gaggeessaa jiru kana waggaa dhumaa yuunivarsiitii tuun baradhuun jalqabee hundeessuudhaaf. Eebbuma durayyuu jechuudha yaadni isaa baay'ee gaariidha. Amma isin lamaan iyyuu kan kaastanii duruma isaarraa kaasnee yaadni nuti dugda duubarraa fudhannee dhufnee maatii keenyarraas waan arginerraas
kanarraa dhufne waan ta'eef yoo baanus sanuma qabannee deemnedha. Amma ijoolleen tokko tokko immoo gara dooktaratti yoo deebi'u barnoota carrumatu irra ga'a carraadhumaan baratu kan isaan galma godhatan immoo mootummaan naqa carraa jedhu. Yaada kana warra qabatanii baan maali carraan isaanii? Asirratti akka dogongoratti akka nu jalaan fudhanne kan barbaadu anis jaalataanis yaadni keenya tokko jedhee yaada. Qaxaramuun of danda'ee akka rakkootti ilaalamu odoo hin ta'in yaa'u siistama keessa darbuunis ekspiriyaansiin jira, iskiiliin jira, wantoota baay'ee keessa darbneera as bira ga'uuf jechuudha. Garuu kaayyoon itti adeemsa itti jalqabne garuu jireenyuma kana keessatti umrii xumuruu odoo hin ta'in rakkoolee baay'eetu jiranii. Kanaafuu rakkoolee kanneeniif furmaata akkamii fiduu dandeenya ka jedhuun initiationiin sun ka parpazii ka argannu achi keessa jedhee yaada. I mean rakkoon yoo jiraatu rakkoolee sanniin dubbataa qofa gara furmaataatti odoo hin deemin rakkoo keessatti darbaa maal jedhan fala yookiin immoo mala furmaata fiduuf maal gochuu danda'a ka jedhuun initiationii isaaniin gara ofiitti deemuutti jalqaba kan jedhu jechuudha. Amma mee gara barattoonni eebbifamanii ba'anii baadiyyaa irraa lafti qabamee jira, lafti lafa hin jiru, akkasumas immoo magaalaa keessas bakki hin jiru. Isumayyuu kamumayyuu haa ta'u kan mootummaatti qacaramullee yoo hafe waanuma tokko yoo hojjenneef immoo maallaqni ka'umsaa hin jiru. Rakkannaa akkanumatti baanee kan jedhutu waan dukkanaa utitti mul'ata. Kun hin turre yeroo sana maallaqnis lafa ture waa hundi mijataa ture. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni yeroo baay'ee entrepreneur ta'uudhaaf yaadni isaan kaasan yaaduutiin isin amma kaastan kana yookaan maatii sooressa keessaa gatiin dhalanneef yookaan haalonni tokko tokko gatiin mijanneef kan jedhu kaasu. Sila obboleessi koo kaasu akka inni yaade leenjii dhaabbanni entrepreneurship laatu jireenya koo keessatti wanti inni geeddare tokko responsibility jireenya success amma keessa jirtuu fi ana jedhiiti fudhadhu jedheeti kan inni barsiisu. Maatii keetti hin qabatiini, qomoo keetti hin qabatiini, naannoo keetti maatii keetti hin qabatiini, amantaa keetti hin qabatiini. Successful taateetta taanaanis anadha. Successiin sun kan koodha yaamanii. Fail gooteetta taanaanis immoo failuritiin sun sababa koodhaan dhufe jedhii fudhadhuudha kan inni jedhu. So dhugaa dubbachuudhaaf namoonni hunduu leenjii sana fudhachuu qabu. Maaliif seetan namoonni baay'een hojii hojjechuudhaaf kaapitaala guddaa kan barbaachisu isaanitti fakkaata. Yookaan immoo maatii backgroundii qabu amma fakkaanne amma dooktarirraa kan addana godhumaa inni hojii nama hojjechaa jiru kana maatiin koo ciruma isaan beekanii naannaa makottuu hin beekamu. Maaliif dhaabbanni keenya yaada abbootii kalaqaa fuudhee yaada sana ga'oomsee abbootii qabeenyaatti gurguree yaada sana ergasii immoo joint ventureedhaan equity share godha startup sanarraati. Hojiin kun experience hin qabu, maatiin koo experience kanaan qaban akkan sirasii kaasee qonnaan bulaadha. Ani nan danda'a, ani hojjechuu nan danda'a, paashiniin koo kanadha jedhee namni yaadu duwwaatirraa eegama malee kaapitaalli ni barbaachisa. Amma fakkeenya waan hin kaasee fi amma namoonni maal jedhu maallaqa malee akkamitti ta'e yeroon barnoota waggaa xumuraarra ga'uun yaada kana sirriitti cimsadhee jedhu yaadni jira. Yaadnoo jiraate maallaqni immoo isa jiraadha. Maatiin koo maatii qonnaan bulaadha yaadni jedhu ka'eera waa'ee maallaqaa yaaddoon turre kan jedhuuf. Dhugaa dubbachuudhaaf rakkoon maallaqaa hojii irratti na rakkisee hin beeku. Jechi koo na barbaachisee hin beeku otoo hin taane piroojeektiin ani yeroo baay'ee kalaqu piroojeektii biliyoonotaan barbaadudha. Garuu piroojeektii gaafa yaadu sadarkaa maatii koorraas sadarkaa kiisii koorraas hin ga'u. Sadarkaa piroojeekticha keessa maallaqichi jira. Piroojeektichi sun barbaadamnaan maallaqni ofuma isaatiif dhufa yaada jedhu qabu. Mee gara dooktaratti deebi'eeni yeroo achi baatan egaa keessatti barnoonni meedisinii namni ba'ee hojii argata jedhee yaadama namni utumallee hojiitti bobba'uu barbaadani. Yeroo sana garuu namni ba'ee hin qacaramu kan jedhu otoo ka'e. Qacarriin hin turre kan barattoota meedisiiniin eebbifamanii ba'anidha. Qacarriin loo dhabame hojichi barbaadamaadha jedhee namni yaada. Dhuguma barbaadamaa as goora jedhee namni isin barbaadetti immoo ofuma keessanii fi
yaada mataa keessanii kaastanii akkannaa yeroo koronaa carraa jirutti fayyadamtan? Wanti inni kun kaka'an barumsa ta'uuf ijoollee amma qaxaranii ba'aniif jechuudha. Yeroo san yoo adda akkamii especially COVID-19 jechuun paandeemikii akka biyyaatti akka onnaatti kan uumamedha. Kanaafuu rakkoon kun biyya keessa qofa odoo hin ta'in biyya hundumaa baay'ee akka rakkootti kaka'amudha. Namoonni manaa bahuu hin danda'anii dhukkubni baay'ee kiriitikaaliidha. Kan nama ajjeesuu danda'udha. Kanaafuu namoonni yoo rakkatan naannoo keessatti ilaalta jechuudha. Ispeeshaalii gara Beetel kanan ture. Kanaafuu ijoolleen yoo rakkatan, namoonni yoo rakkatan isaaniif oksijiin maashinii dhiyeessuudhaan, siree fayyaa dhiyeessuudhaan kanaan jalqabe. Nama gargaaruudhaaf jalqabne gara biizinasiitti jijjiiramaa deeme jechuudha. Gargaarsaan paashiniidhaan maaliifi nama murteessaa ta'ee gara dhaabbata fayyaa dhufee qofa yaalamuun qabaatu. Naa dhufu yoo jedhamtu hin deemtaa achumaan gara biizinasiitti jijjiiramaa deeme. Bal'ataa yoo deemu immoo nama ofitti qaxaraa bal'ataa laayisansii baasaa gara dhaabbataatti jijjiirtaa deema jechuudha. Kana garuu gidduutti maal goota? Namni namootarraan barataa, instituushinii irraan barataa garuu immoo meentariin baay'ee barbaachisaadha. Meentariin si duuka deemaa karaa kasi qabsiisu jiraachuu qabaata, tiriiningoota argachuu qabaata. Kanaafuu asirratti baay'ee kana fayyade entrepreneurship trainingiin baay'ee na fayyadeera. Ija kiyya baneera jechuu hin danda'a. Ogummaa keessanii gara maallaqaatti jijjiiruu. Gara maallaqaatti jijjiiruuf. Michi jira maallaqaatti jijjiiruudha. Maallaqa sana immoo dabalaa guddisaa deemuudhamee gara jaallataatti deebi'ee yaadatu turedha. Yaadichi yaada gurguramaadha rakkoon qabu jettan. Yaada akkamitti ture? Akkan jalqaba isinii kaasee dhaabbata kana gaafa hundeessinu yeroon isaa yeroo koovidiidha. Sallameen koovidiin kun waan guddaa. Piroojeektiin nuti hojjechuudhaaf akka kalaqaatti yaadaa turre piroojeektii babal'aa gurguddoo turanii gidduutti paandamikiin kun gaafa uumamu namni hundumtuu gara manaatti galuu qaba kan jedhutu ka'e. Entrepreneurri tokko behaviyorii inni qabaachuu qaba jennee nuti amannu tokkoffaa opportunity seeking iseen haala mijataa barbaadu. Rakkina uumame keessatti rakkoo keessatti illee mijataan maaltu jira kan jiru. Entrepreneurootaaf rakkinni uumamu opportunity gatii ta'eef. Opportunity sana rakkina sana keessatti opportunity barbaadu ture. Fakkeenyaaf Finfinnee keessatti namni jalqaba miidhamu nudha ture. Reefuu nuni Naqamti Innovation and Center of Excellence isa hundeessine guddinaan gara Finfinnee gaafa dhufnu pandamikiin kun uumame. Mana kiraayii fuuneerraa, biiroo banneerraa sadarkaatti baduu dandeenyu jira ture. Maaliif waajjirri hundumtuu hin cufama ture. Maaliif koovidiin waa hunda cufaa waan godhee ture. Isin immoo waqtiitti dhuftanidha asitti tasgabbaa'uudha iyyuu sirra keessa ture. Rakkoo kana keessatti yommuu sana koovidiin hin galle reefu sodaa keessa jirra ture. So galuunsaa akkanaaf negatii barree fi dhaabbileen startuppii akka keenyaa kuni biyyoota pandamikiin kun gale keessatti maal hojjechaa jiru kan jedhudha sarchi gochuu kan nuun deemne. Preventionii kan nama Dr. Fajachaa jiran kana nun immoo gara makaanikaalaatti gaafa finnu preventionii hojjetama ture. Yaadottoota yommuu sana teekinooloojiin baay'een tuttuqarra bilisa kan ta'e harka kan ittiin dhiqatan kana saamunaa kan ittiin argatan kana saanitaayizarii kan ittiin argatan kana hospitaalota iddoo hundumattiin hojjetama ture. Biyya kana keessatti yeroo jalqabaadhaaf paatentii itti fudhanneerra nuni preventionii koovidiidhaaf. Utuu Itoophiyaa hin galiin dura namtichi inni Jaappaan yeroo jalqabaadhaaf eerpoortiitti qabame gaafa jedhamu nun aayidiyaa gurguramu farqaa qabna diizaayinii masaa duwwaa kompiitara keenya irratti hojjenne maaliif already nutti cufamuuf akka deemaa jiru beennaa rakkina sana keessatti kan nun opportunity sana barbaanne kallattiidhaan yeroo jalqabaa borii kaasee socho'uu hin danda'amu koovidni argameera jedhee magaalaa keenya keessatti labsiin ba'u aayidiyaa sana qabanneen gara abbootii qabeenyaa deemee jechaadha. Asirratti baay'een appreciate gochuu kanan barbaadu abbootiin qabeenyaa akka sila haasofne kanadha. Faayinaansiin hin barbaachisu osoo hin taane yaada bilchaataa yaada mo'achuu danda'u qabattanii jennaan deemtanii successful ta'uu dandeessu. Abbaa qabeenyaa kana bira deemne aayidiyaan kun si barbaachisa koovidiin dhufaayeera biyya kana keessa galeera yoo piroodaaktii kana dursitee fayyadamtee warshaa hedduu qabu turani waajjira hedduu qabu turani.
waajjira keessan irratti kan implement yoo gootan irraan kan hafe preventionii kana tuttuqaa irraa bilisa kan ta'e dhiqannaa harkaa dhiqannaa saamunaattiin fudhatan isattiin saanitaayizarii dispense godhan kana diizaayinii isaa duwwaatti agarsiisne. So kana yoo dhaabbata keessaniif gootanii rakkoo amma dhufaa jiru kanarraati bilisa ba'uu dandeessu jenneeni aayidiyaa sana nurraa bitani. Okay? Kana gootee dhaabbata qorattuu hundeeyantanaa gochuu implement gochuudhaaf qarshii meeqas barbaachisaa naan jedhan. Yagguu sana aanaa fi birriin 35,000 birrii guddaadha. Na birrii 35,000 kan isaan nuu kennan. Abbootiin qabeenyaas keessatti dargaggoota aayidiyaa qaban duukaa yoo deemuu danda'an malee biizinesii amma addunyaa irratti daayinaamik ta'aa jiru kana duukaa kompiit gochuudhaaf isaan dhiba. Kanaafidha amma wanti lama uumameera biyya kana keessatti seenaadhaan. Namootni akkanumattiin hojjechaa qabeenya horatanii qabeenya gurguddaa qaban jiru. Namoonni yeroo isaanii fixanii immoo barnoota irratti dabarsanii beekumsa horatan immoo jiru. Namoonni kun yoo walitti dhufan qabeenya sirrii uumuu danda'u. So ka'umsi keenya sana ture jechaadha. Yommuu sana boolee guutuu hoteela gurguddoo jedhaman hundumaa irratti saanitaayizarii dispensarii, soop dispensarii kan tuttuqaa harkaarraa bilisa kan ta'e dhiqannaa harkaa nuti hojjete. Aayidiyaa duwwaa qabannee gallee gaafa koovidiin waggaa guutuu almost nuti gara birrii miiliyoona 8 bu'aarra arganneerra. Dooktar mana deemnee yaallaa jedhan nama dhukkubsate jiraa jettanii akka hin gaafannee fi manni cufaadha. Namni immoo dhukkubsate jedhee gadi bahee himachuuf si rakkata akkamitti argattu ture yeroo sana rakkoon turre. Akkamitti immoo sanarraa kaatanii gara giddugala tokkotti dhufuu hin danda'ame. Rakkoon jiraatu namoonni barbaadanii sooshaal miidiyaa irrattis dhaabbata fayyaa irrattis nu gaafatu. Means of contacting keenya akka ture sooshaal miidiyaa ture yeroo sanii biroocharoota taappeellaa irratti maxxansaa. Isin wal'aanaa ogummaa qabna qobaadha moo waliin namoota ijoollee illee gara jalatti ramadaa achi booda immoo erga tireeningii argannee booda tireeningii irratti namoota wal argan amma co-founderiin kiyya jira obbo Dabalaa Mulaatu jedhama. Isa wajjin immoo gara guddisaa yaada kanatti yaadota biraa dabalaa gara meedikaal seentariitti akka guddatu gara Anaanika meedikaal seentariitti jechuudha. Amma tajaajilli keessa maalirraa jira kan jedhu mee booda itti deebi'a. Isin yaada sana gurgurachuu jalqabdan bara koovidii miiliyoona 8 buufattan sana booda garammaa dhaabbata kanaatti akkamitti dhuftammoo isa guddaa amma jiru kanarratti duraan iyyuu hundeessita waan ta'eef akka. Dhaabbaticha durumaan koovidii dura hundeessinee turre sustain gochuudhaaf garuu dirqama rakkoo uumame kana keessatti opportunity kana fayyadamuu qabna turre nuu fi startuppii nu ta'ee ture rakkoon koovidii kun. Erga sana garuu biyya keenya keessatti ideoloojiin tokko geeddaramee ture. Maaliif yommuu sana filaayitiin dhaabatee gatii turee fi teknoolojii biyya keessatti mootummaanis uummannis fookas gochuu jalqabuunsaa especially ijoollee teknoolojii baratanii fi opportunity guddaa fidee dhufeera. Yommuu sana potentialli tokko argamuu danda'eera biyya kana keessatti. Kan ittiin hargananii teknoolojiin yommuu sana biyyuma keessatti hojjetame, kan ittiin temperature itti lakkaan biyya keessatti hojjetame, kan ittiin harka dhiqatan kun biyya keessatti hojjetamee maraabsamuu jalqabe. Sun maal agarsiisee import gochuu yoo dhiisne yoo biyya keessatti hojjechuu akka dandeenyu mootummaanis industiriiwwan adda addaas potentialli kun biyya keessa akka jiru baruu danda'aniiru. So kallattiidhaan pandemikiin sun gaafa qabbanaa dhufu gara viizinii keenya duraanitti deebine ijoolleen keessumaa biyya keenya keessatti kaayyoomti naayinsiin itti hundeessine iyyuu fakkeenyaaf namoonni siivil injiinaringii baratan maal akka ta'an beeku gaafa si ba'an yoo barbaadan qaxaramu yookaan immoo eeyyama konistirakshinii baafatanii sadarkaadhaan deemuu danda'u. Ijoollee meekaanikaal injiinarii, keemikaal injiinarii, kompiitaraan teeknooloojiidhaan eebbifamanii ba'an garuu roodmaappiin qaban ture biyya kana keessatti qacaramuurraan kan hafee fakkeenyaaf namni meekaanikaalii barate yoo qacaramuudhaa baate yoo qacaramees industirii paarkii keessatti deemee birrii xiqqoodhaan kan inni qaxaramu biyya keenya keessa maaliif industiriiwwan biyya keenya keessa jiran yommuu waamaman cheap labor costiin jira jedhamanii waamaman kanaafuu birrii xiqqoodhaan kan isaan qacaraman. Yoo gara industirii sanatti galanii hojii mataa isaanii uumachuu barbaadan immoo namni yeroo baay'ee kan inni kaasu aan meekaanikaalii uun baradhee hojii mataa kootii yoo baay'ateen garaajii bana kan jedhu duwwaa yaadu turan malee mootummaanis irratti hin hojjenne yuunivarsiitiiwwanis irratti hin hojjenne turre.
Gosa kana keessatti maaltu jira maaltu hojjetamuu danda'a kan jedhu irratti ni ilaalamne ture. Kanaaftuu biyyi keenya importii irratti duuba fokas akka taatu godhamee jiraachaa ture. Yeroo ammaa kana garuu indastiriiwwan faabrikaawwan gurguddaa kan oomishan intarpiraayiziin xixiqqoo jiru. So kallattiidhaan nun gara kamitti gallee koovidiin kun gaafa qabbanaa'u ijoollee aayidiyaa kalaqa teekinooloojii qabaatanii startuppii ta'uu barbaadan. Startup jechuun akka biyya keenyatti innovative business idea startup fi SME'n garaagarummaa qabu. Small and medium enterprise kan nun jennu kuni buna danfisuudhaanis wanta xiqqoodhaanis hojii hojjetanii guddachuu kan danda'an. Startup kan nun jennu kun garuu innovative business idea fidanii dhufaniitu idea isaan fidan suni investimentii gurguddaa barbaada. Investimentii gurguddaa sana argachuudhaaf immoo siistama kana keessatti nama isaan gargaaru isaan barbaachisa. Kanaaf incubation center kan nun hundeessan akkan sila sii kaasee abbootiin qabeenyaa maalirratti invest goonu jedhanii yaadan hedduun jiru biyya keenya keessatti. Biyya keenya alattis immoo angel investoroota yookaan immoo venture capitalist kan jennu jiru kan idea irratti invest gochuu danda'an. Ijoolleen idea qabaatanii immoo gara itti deeman wallaalanii ta'an jiru. So incubation centeriin keenya maal gochuu jalqabe san booddee ijoollee kalaqa teekinooloojii especially innovative driven business idea qaban kalaqa teekinooloojii haaraa qaban ofitti waamuudhaanii mirga qabeenyummaa sammuu akka argatan gochuu jalqabne. Biyya kana keessatti egaa of jajjabeessuutti ta'uudhaa baate yeroo jalqabaadhaaf mirga qabeenyummaa sammuu akka kolaateraalaatti qabsiisanii liqaa baankii argachuudhaan kan dursunudha. Yeroo ammaa kana almost birrii miliyoonota 200-300 ol baankii irraati mirga qabeenyummaa sammuudhaan access to finance mijeessuu danda'anyeerra jechuudha. Finfinnee magaalaa guddoodha. Tajaajilli fayyaa bal'inaan iddootti kennamu jedhamee yaadama. Karaa mootummaatiinis dhaabbilee dhuunfaatiinis isin kana gidduutti keessan adda gootanii akka milkooftaniif maal hojjettan maal dorgomaatu jira waan ta'eef nu biratti yaalamaa koottaa kan jedhu hedduutu jira waan ta'eef. Anaanika meedikaal seentariin yaa'u jalqabe tajaajila mana amanatti ta'ee isarratti immoo diviizhinoota gara seektarii 8 qabatee tireeningoota hin kennaa. Ijoollee biyya alaa deeman kanneeniif immoo tireeningii fayyaa irratti nama kunuunsu caregiver training kan jedhamu biyya kanaaf haarawaa isarratti immoo tireeningii kennaa. Meeshaalee tokko tokko kireessuurraa jalqabee immoo gara gurguruutti booda immoo meeshaalee fayyaa jechuudha. Kanneen irratti gara importii guddatee anaap trading kan jedhamu importiilee ofitti banatee hojjetaa jirudha. Fayyaa irratti intervention baay'eetu barbaachisaa. Fayyaan ijoollee jira, fayyaan namoota gurguddaa jira. Garuu immoo geriatric health kan jedhamu geriatric departmentiin biyya kana keessa hin jiru. Namoonni waggaa 80 fi 70 ol kan jiran kunuunsa fayyaa addaa barbaadu. Treatmentiin isaanii, qorichi isaanii, haalli treatmentiin itti kennamullee adda waan ta'eef palliative care jedhanii immoo addatti banneera jechuudha. Kanaafuu seektoroota kanneen walitti qabatee ispeeshaalistoota iddoo garaagaraa hojjetan walitti sassaabee kan hojjetaa jirudha. Kana irratti jira jechuudha. Amma isin waan isin adda godhu qabdu jechuudha. Akka bakaastan waan adda isin godhuu fi akka filatamtan akka bu'a qabeessa taatan kan isin taasisu kan mataa keessanii jira jechuudha. Isa mana manaa sana guddistanii tajaajila mana manaa sana immoo bifa baay'ee fooyya'ee fi ammayyaawaa ta'een itti deemtanii jirtu. Moon dhiistanis akka umsuun gootanii kan biraatti ceetan. Inni jira akka extension service jira. Namoonni baay'ee Itoophiyaa keessatti hin baramne malee namoonni yeroo dheeraa hospitaala keessa yoo turan hospitaala acquired infection kan jedhamullee jira. Speeshaalii guyyoota 10 wayii hospitaala keessa yoo turu infekshiniin adda addaa jira nu qabuu danda'u jechuudha. Kanaafuu isa hir'isuuf maali Itoophiyaa keessa parsantiin 60 ol chronic illness dha. Chronic illness jechuun kanneen akka stroke, diabetic, hypertension. Kanaafuu kunniin immoo OPD galanii guyyoota muraasaan ka furmaata argatan qofa odoo hin ta'in extension service godhamee fi manatti fiiziyooteraapiin ta'uu danda'a, qorichi ta'uu danda'a, haalli fayyaa itti kennamu sun itti fufuu qabaata. Kanaafuu akka extension service wajjumaan immoo ol guddisnee jira. Dameewwan garaagaraattis hojjettu I think 8
Sarviisii 8 walitti qabatee isa kanas immoo ol guddistanii jechuudha. Tole baay'ee galatooma gara jaalataatti deebi'ee egaa dhaabbanni keessan guddachaa dhufe haga birrii miliyoona 200 miliyoona 300 liqeeffatanii hojjechuu dandeessu. Maaliif bu'a qabeessummaan keessan ifa waan ta'eef isa bu'a qabeessa ta'eef immoo liqeessuun inumayyuu nurraa liqeeffadhaa kan jedhutu dhufaa jechuudha. Isaanis bu'aa walooti argama waan ta'eef. Biyya kana keessatti akka rakkootti kan ka'u ijoolleen umrii xixiqqaatti illee otoo barnoota hin fagaatiin kalaqa gurguddaa kalaqantu jira. Kalaqni sunillee even beekamtee argatee iddoon inni ga'ee isaan beekamu badaa miti kalaqanii harkatti hafee yaada jedhutu ka'a. Waan akkasii sin bira ga'ee jira rakkoo kana furuu keessatti maal hojjettan? Egaa akka biyyaatti yoo ilaalle biyyi kun bal'aadha. Keessuma akka sillasii kaasee impaaktiin koovidiin fidee dhufe baadiyyaa keessattis magaalaa keessattis kalaqonni adda addaa akka babal'atan godheera. Isa dura akka biyyaatti xiqqoo kanarratti hin hojjetamne gatii ta'ee fi hanqinni adda addaa naannoowwan adda addaa keessatti jira. Especially innovation fi startup duukaa wal qabatee haasaa magaalaadha ture waggoota 2 darban waggoota 3 darbaniif. Keessumaa immoo erga muummichi ministeeraa kun gara aangootti dhufan booddee yeroo hedduu argitaniitu taanaan nunis illee yeroo baay'ee deemnee kan irratti hirmaanne startup irratti baay'ee focus godhaniiti kan isaan hojjetanii erga isaan dhufaniitis yeroo jalqabaadhaaf startup actiin mirkanaa'ee akka biyyaatti seerri ba'ee fi namni mirga qabeenyummaa sammuu qabu tokko mirgi qabeenyummaa sammuusaa akka qabeenyaatti akka consider godhamu mirga qabeenyummaa sammuu qabu kan ammoo baankii qabsiisee akkuma namoota warra mana qabanii akkuma namoota warra konkolaataa qabanii kulaataraala qabsiisanii liqeeffachuu akkuma isaan danda'an aayidiyaa isaanii qabsiisanii liqeeffachuu bifatti danda'an akka biyyaatti reefuudha. Experience guddaan hin jiru. Argannoon kun nu dursee jira. Baadiyyaawwan expect ngoone keessatti ijoolleen droonii hojjetu, medical equipment hojjetu, hojiiwwan gurguddaan hojjetu. Akkuma sila kaastesi barnootaan otoo iddoo hedduun gahin paawarii elektirikii waggaa dheeraadhaaf hojjechuu danda'an ijoolleen baadiyyaa keessa taa'anii hojjetan jiru. Wanta kana hammachuu kan danda'u garuu siistamni akka biyyaatti diriiree reefuu ganaa akka mucaatti hojjetamaa gatii jiruu fi hanqinni sun akka biyyaatti jira. Akka gara dhaabbata naayisitti gaafa ilaallu immoo nu bukkee yoo xiqqaatee ijoollee abbootii kalaqa aayidiyaa qaban 2,000 ol keessummeessinee beenna. Waggaa 5 darbanii fi dhaabbata USAID duukaa fandii mataa keenyaa mijeessine ijoollee abbootii kalaqa teekinooloojii kana risk investimentii isaa sappoorti gochuudhaaf ijoollee 1,200 ol sappoorti goonee jirra. Akka biyyaatti naannoowwan Itoophiyaa hundumaa keessatti maqaa dhaabbata kanaadhaan hundaa'anii hojii kan jalqabanii jiran jiru. Akkasumas ta'e garuu akkan silasinii kaasee hanqinni istiraateejii fi dhaabbilee mootummaa irratti argaman akka rakkinaatti otoo hin taane labsiin kunuu akka biyyaaf haaraadha ganaa hundi keenya dhaabannee kunuunsuu kan qabnudha. Aayidiyaawwan hundumaa uumaman kan ammoo gara baankitti geessinee liqii akka argatan yoo goones immoo difooltiin uumamu baay'atee eriyaa kanarratti baankoliinis akka isaan hin sodaannee fi yeroo baay'ee sodaan ni mul'ata. Akka dhaabbataatti garuu dhaabbata keenya keessa almost dhaabbileen hedduun sadarkaa aayidiyaarraa ka'anii kaampaanii gurguddaa ta'an jiru jechuudha. Tole galatooma amma gaa yeroo hin qabnus gabaabaa waan ta'eef itoo baay'ee waliin dubbannee gaariidha. Muuxannoo keessan irraa waan hedduu kaasuu dandeessu. Kanaaf gara xumuraatti fiduu fi Dooktar egaa maalirra jirtu amma gara fuulduraatti akeekni keessan yookaan mul'anni keessan garamitti deemaa jirtu garamitti guddataa tuudhafiif tarsiimoo qabattanii deemaa jirtu kan jiru nu kaastanii dhaamsi immoo isin keessumaayyuu warra barnoota olaanoo irraa eebbifamanii tarii carraa mootummaa yoo argames jedhanii yookaan dhuunfaadhaanis baanii bobbaana jedhanii gidduu kanatti xiqqoo yaaddoo fi gaaffii mataa isaanii keessa jiruuf qabdan maali? Egaa anaanikaan karoora baay'ee fayyadamee xumura irratti akka xumuraallee miti garuu ammaaf karoorri keenya rehabilitation center Itoophiyaa keessa jiru. Rehabilitation center jechuun maqaadhaan seektarii tokko qofa qabee wannaa jedha garuu home care nursing home rehabilitation and
extension palliative service ka qabu namoonni umriidhaanis xiqqoo wannaa jedhanii ka rakkatan achi jireenyi isaanii nyaanni isaanii hundinuu guutamee fi haalli fayyaa immoo achumatti eegamaa fi itti kunuunsin haala akkasii irra jirra isaaf lafa gaafachaa jirra isarratti karoora guddaa godhannee hojjetaa jirra. Ijoolleen amma eebbifamanis egaa carraa argatanii leenjii akka fudhatan yaaddoo keessa kan gallee karaa baay'eedhaan biyya kana keessa rakkoon iddoo waan jiruu fi carraan hojii kalaqanii guddachuu jira yaada jedhu qabdu. Tola galatooma. Maalirra jirtu gara fuulduraatti maalirratti deemuudhaaf akeektanii jirtu akka mul'ataatti barattoota yeroo ammaa kana yuunivarsiitii ba'anis kanaan duras illee ba'anii carraa hojii barbaaddataa jiranii fi dhaamsi qabdan. Dhaamsi dargaggootaaf dhaamamu kun yeroo baay'ee akka maleeffannaa ta'ee inspiraashinii akka ittiin fakkaanne ekspiriyaansiiwwan nu bukkee jiran kaasuu nan barbaada. Fakkeenyaaf dhaabbanni keenya kan sila sinii kaasee abbootii kalaqa teekinooloojii baasuu irratti hojjeta. Startuppii irratti focus gochuu danda'uudha qabu. Sa'aatii yuunivarsiitii baratan irraa kaasee waa kamiyyuu haa ta'u opportunity lama duwwaatu jira. Yookaan successful nama qaxaramaa ta'uu danda'u yookaan immoo successfully nama biizinasa mataasaa hojjechuu ta'uu danda'uudha qaba. Qaxaramuun barbaada taanaan namni kallattiidhaan filatamee barbaadamee qaxaramuu akka danda'utti of ga'oomsuu danda'uudha qaba. Lakki ani kaampaanii mataa koon hundeessa jedhee namni yaadu immoo jalqabumaa kaasee startup mindsettiidhaan guddachuu qaba. Mind startuppiin isa jedhuun sinii kaasuu barbaadeen. Biyya kanaafuu kan malu generatiinii kana booddee jiruufis kan malu filosoofii startuppii kanadha. Startuppiin maaliif fayyada yoo jettanii beyond job creation deemanii hojjechuu danda'u. Fakkeenyaaf dhaabbata Finfinnee kana keessatti argamu dhaabbata taaksiimii jedhamu beektu yoo ta'e yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee digital affordable mass transportation system irratti aayidiyaan kun nu bukkeetti generate ta'ee akka dhaabbataatti ga'oomuu jalqabe. So startuppii dhaabuun faayidaa akkamii qaba isa jedhu isin ibsuu barbaade. Kaampaaniin kun gaafa gara keenya aayidiyaansaa gara keenya dhufu mirga qabeenyummaa sammuu qabatee ga'oomuu jalqabe erga ga'oome booddee uummatatti baasuudhaa fi konseptii regenerative mindsettiidhaan kan inni ba'e. Regenerative jechuun maayinni beyond job creation carraa hojii uumuurra darbanii qabeenya uumuu danda'u qabeenya kan dura biyyattii keessatti uumamee hin beekne uumuu danda'u. Kana malees immoo qabeenyi beekumsa irratti hundaa'e argachuun faayidaa guddaa qaba biyya kana keessatti. Kana dura wanti hin turre kanadha biyya keenya keessatti. Abbaa qabeenyaa immoo tokkotu ka'ee ofii masaa sooromee ofii masaa gaafa ol ka'ee dhaabatu argitu malee bukkee isaa irratti carraa hojii uumeera. Carraan hojii namoonni inni uumeef garuu jireenyuma gaarii gaafa isaan jiraatan hin argitu. Startuppiin maal taqama? Dhaabbata taaksiimii kana keessatti wanti nuun prove goone kanadha. Innovative driven startupping beyond job creation deemanii abbootii qabeenyaadha kan isaan uumanii. Dhaabbata taaksiimii kana gaafa hundeessinu kaayyoon inni dhufeef maayinni digital taaksii transport systemii laachuudhaaf kan inni dhufe. Taaksiima kanaan dura biyya kana keessa jiru kana digitalize goona. Hiriirri bal'aan kun karaa irratti argamu kun Finfinnee amma jirtu duukaa waliin madaalu kan jedhuun kan inni hundaa'e. So Projektii kana lafa buusuudhaa fi digital technology hundumaa erga hojjetame booddee innovation componentiin isaa erga dhume booddee kallattiidhaan kan deemame inni projektii kanarraa maaltu argamaadha. Projektii kanarraa uumuudhaaf kan nuti deemne abbootii qabeenyaa horannaa projektii kanaan jenneetu. Yeroo ammaa kana kaampaniin kun yoo xiqqaate namoota 60maaf carraa abbaa qabeenyummaa uumee jira. Carraa hojii hin jenne. Hojii miti galii mataa ofii qofa osoo hin taane abbootii qabeenyaa biroo
abbootii baay'isuu jechuudha abbootii qabeenyaa. Abbootii qabeenyaa hedduu baasuu kan danda'e startup kana abbootii qabeenyaadha kan inni baase. Yaanni kun hin baramu kisaaraa lafa kaa'u. Kuma 200 onkaa gadin teessisa kan jedhu ture inni duratti jechuudha. Amma immoo nama biraanii baay'isaa waliin guddannaadha. Egaan keessummoota keenya as istuudiyoo keenyatti argamtanii marii bal'aa akkasumas muuxannoo keessanii bal'aa ta'ee irraa waan nu qoddanii fi maqaa daawwattoota keenyatiin irra deebiin isin galatoomfadhaa ulfaadhaa. Galatooma. Egaan qophiin irraaf qopheeffanne kanumaan xumuramaa torban mata duree biraa keessummoota biroo waliin walitti deebina waan nu waliin turtaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebana.